ilma fura qulqulluu jaalalli giiftii keenya maariyaamii hundoo keenya waliin haa ta'u. Ashama harka foonee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtan mee isin hundi keessanuu anis nagaa kootii galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkamii hordoftoonni amantaa kiristaanaa tsooma keessa jirtanii akkamii tsoomini soomaa jirtuu kadhannaa taasisaa jirtuu biyya keessanii fi egaa akkuma beekamu har'as immoo guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo adda addaa isin biraan qaqqabsiisna. Odeeffannoon guyyaa irraa qabadhee dhufe immoo garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Waan baay'ee nama gaddisiisudha jechaadha. Maali inni jechuun keessanii naafu dursa warroonni chaanila keenya faarawwataa ta'an chaanila keenya piroofaayilii keenya jala mallattoo diimaa san gurraachessa subscribe godhaa jechuudha. Yaada qeeqa komii yoo qabaattan balballi inboxii keenya yeroo kamiyyuu banaadha. Yaada keessan nu kennaa isiniin jenna. Yaani nan guyyaa irraa qabadhee dhufee dhimma obboleettii keenya Dubaayin keessatti dhukkubsachaa jirtudha jechaadha. Obboleettiin keenya kun akkuma nama kamiitu akkuma anaafsii hojjetachuu biyyaa baate rakkoon ishee qunname garuu nama kamuyyuu waaqayyoon qunnamsiisini barichi bara dhumaatii waaqayyo dhibee gargara nuti nu qoraa jira. Please kadhannaadhaan dhaabadha. Akkasumas kan dandeessan obboleettii keenya kan akka qarqaartaa maal akka taate immoo gadi fageenya isinitti hima obsaan gadhumaana dhaggeeffadha jechaadha. Obboleettiin keenya kuni akkuma dubartoota uumamumaan jechuudha. Dubartoonni hundi keenya marsaa laguu yeroo qaban obboleettiin keenya kun illee marsaa laguu yeroo itti dhufu akka dubartoota kaanii maatsaniidhaan osoo hin taanetti handhuran jechaadha. Handhuran irraa ba'a. Handhuran yaa'a jechaadha. Erga wanni akkanaa kun irra ta'ee turtii baatii lamaa turteetti baay'ee dhukkubaa jira. Akkasumas immoo biyya kootti nagalchaa maanatti cal'istanii uummata koo jechaa jirti. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Maatiin isheellee maatii harka qalleeyyiidha. Biyya keenya keessatti sooressi hin jiru baay'inaan akkuma beektanii. Hundi isaaniitu hawaasni baadiyyaadhaa dhufee marruu rakkataadha. Maatii koon jijjiirradha. Hojjedhee mataa koo jijjiira jettee biyya namaa dhufte obboleettiin keenya kunillee garuu maal godhani wanna waaqayyo namaaf jaallate malee wanna nuti jaallanne hin ta'u jechaadha. Obboleettiin keenya kun akkuma argitan bakka suuraa isaa isiniifan kaa'a. Viidiyoo yeroon kaa'e yuutuubiin nama adaba. Viidiyoo dhiiga mul'isee akkasitti guutuu poostii gochuun rakkoo waan ta'eefani. Suuraa garuu isinitti nan mul'isa. Suuraa sunuyyuu mureeta mul'isa malee guutuu gaafa mul'ate dhiigaa mallattoo dhiigaa bakka waan akka qottoo sibiila waan akkasii kana hin jaallatu jechaadha. Yuutuubii fi tiktookiin akkuma beektanii nama adaba. Sababa kanaafan guutuu mul'isu garuu isinittaan hima. Obboleettii kana akkamitti argachuu dandeenya warri jettan namoonni siniif danda'ame namoonni qarqaaruu barbaadan hin tuffatina birrii 10 birrii 50 birrii 20 waan dandeessaniin jechaadha. Kumas kuma lamas uma dandeettiin keessan irratti niyyaate qarqaaruu dandeessan jechaadha. Obboleettii kana bira akka dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafanna. Obboleettii kana akkamitti argachuu dandeenya jechuun keessanii nafu waaqayyo isin hin dhibini biyya namaatti isin hin rakkisini hojjetattanii maatii keessatti nama galu isin haa godhu waaqayyo. Shamarran keenya ka biyya Awurooppaa baay'ee rakkoo baay'eetu nu saaxilaa jira yeroo ammaa kanatti qorumsis baay'ateera. Nus immoo addunyaa malee addunyaa duukaa fiiguu malee waaqa keenya kadhannaa dhiisneerraa muuziqaa caffaruu malee waaqayyo gooftaa keenya nagaan nu ushite nagaan nu bushii biyya namaatti nun dhiphisinii maatii keenyatti nagaan nu gasii nagaan nu godhi jennee kadhachuu dhiisnee jirra. Addunyaa faana bannee jirra jechaadha. Addunyaan nu sobdeetti calaqlaqqeen addunyaarra iftutun nu shawwadaa jirti jechaadha. Baasobamaa jirra. Yoo har'a faana nagaan jiraanne bor waan nu mudatu hin beeknu. Yoo xiqqoo mallee nu dhukkube deemnee laallamne homaa nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu xiqqoo madaan harka kanarra si murame taanaan deemiti laallame. Xiqqoodha odoo jettu dhukkubbiin akkanaa kun maali osoo jettu salphaadha odoo jettee eeddu guddaa sitti ta'uu danda'a. Dhibee kaansarii sitti ta'uu danda'a. Dhibee HIV sitti ta'uu danda'a. Dhibee baakteeriyaa garaagaraa, dhibee sombaa, dhibee mar'imaanii. Dhibee garaachaa dhibee garaagaraa isinitti ta'uu danda'a jechaadha. Dhibee kamiinuu gaafa qabamtanii battalumatti akka mana yaalaa deemtan isiniif dhaama shamarran keenya. Yeroo baay'ee shamarran keenya boru iftaan jennee oduma teenya ofirratti ilaallu wantoota gurguddaadha dhibee fayyuu hin dandeenyetti of nurraa guddata jechaadha. Dhukkubbiin xiqqoodhaan nutti dhufe.
yeroo xiqqoo sanitti wantoonni kamuu yeroo isin dhukkube dirqama gara mana yaalaa deemtanii akka yaalamuu qabdan asumaan isiniif dhaama jechaadha. Obboleetti keenya takka turte biyya Dubai kana dura kaduute takka dhiifama waaqayyo lubbuu ishee amaaru har'allee hin jedhini bakka dhugaa jirte isheeni shamarran mana madaamii kana wanni garaana nyaatan ishee irratti hin arge jechaadha. Maaliif rakkoon tokko hawaasa keessatti biyyi tokko yoo gubatte waraanni yoo biyya tokko barbadeesse qabeenyi yoo manca'e namni hoo dhukkubsate ye madaam qimamochi nuun jedhu shamarran mana madaamii qimami mana madaamii jedhanii ol nu leellisanii mallaqa erginaaf jechaadha. Obboleetti keenya kan feenat ambo yookiin kan dhibee kaansarii dhiigaatiin qabamtee duute warroonni feemasoota jechaadha. Guyyaa sana nama meeqa komanne keessanillee barreessinee fi nama nuun deebisin meeqatu jira. Gaafa kan garuu shamarran mana madaamii obboleettii koo ciccimee koo gargaarsatu koo barsiistuu koo waa meeqa nu taatu koo nuun jedhan jechuudha mallaqa keenya. Garuu gaafa nu dhukkubsanne namni garagaree nu laalu hin jiru laalaa. Obboleetti keenya kana amma warri feemasoota maa callisee ilaala. Mucoon kun boochee viidiyoo keessa warra feemasoota hundattuu ergattee jirti. Kadama dhukkubsatte kun jechuudha. Kanaafuu shamarran keenya nu wal jajjabeessuu qabna. Nu jirra waliif jechuu qabna. Nu wal cinaa dhaabachuu qabna jechaadha. Feemasoota bichaadha jiiftii ol darbuu osoo hin taanetti ishee obboleetti kee dhukkubsatte cinaa dhaabadhu. Borusillee waa si mudatu hin qabu. Obboleettiin keenya sun gisee kaansariidhaan qabamtee nama waan dandeenyeen humna keenya waa xiqqoo buusnee jirra. Garuu warroonni feemasoota nama keessa isaan keessa warra feemasii isaanii keessa waa dhukkubsate bicha irratti viidiyoo hojjetanii bahanii guruuppii ijaaranii garee sagantaa qabanii qarqaarsisiisu. Garuu shamara mana madaamii gaafa dhukkubsatte namni nu laalu hin jiru jechaadha. Akkuma argitan. Kanaaf obboleetti keenya kana cinaa dhaabbachuu qabna. Biyya simmoo nagalchaa bichaa miti. Biyya galtee maatiin harka qalleeyyiidha jedhan akka odeeffannoo argeeffadhetti akka viidiyoo ishii keessa caqasetti waan hin dubbatteerra. Maatiin harka qalleeyyiidha. Bilbila hin qaban jechuudha maatiin ishii. Bilbila namaatiin wal argatti. Mucayyoon tun hojjetattee yoo hin qabaatin nama dhiyoo dhufe sa'u taate. Oomoo maatis qarqaaraa jiraattee duratti waa lafaan qabaanne biyya galchuu bichaa miti. Biyya galtee mucayyoon kun maaliin yaallamti? Biyya galtee oduuti hoo seenan burgaraa keessa nu ba'a hin ba'u. So kanaafuu maal gochuu qabna asirratti beektu mucayyoo kana biyyas galchine akka biyyatti illee yaallamtu taasisuu qabna. Birri dhibba riyaala biyya araboota jirtan warra biyya arabaa jirtan kan Dubaay kan Kuwait jirtan biyya kamuu kan jirtan riyaala dhibba takka yoo walitti buustanii fi gaafa birri Itoophiyaatti jijjiiramu waa guddaa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf obboleetti keenya kana yaalchifachuu qabna. Bira dhaabadhaa. Namoonni immoo qarqaaruu barbaadanii eessan ishii arganna jettanii kan yaaddan bilbila ishii asirratti isinii maxxansee jira. Bilbila ishii kan taambinanii gubbaarraa kan iskiriinshoot godhadhaati. Akkasumas immoo namoota irraa akkaawuntii sobanii mucayyoodhaaf jedhanii akkaawuntii cabarbaraa namoonni sissobee karaa tiktookii karaa telegiraamii karaa adda addaa akkaawuntii ishii jedhee akkaawuntii addaa akkasinitti kennine akka namni isin dogongorsineef maal gochuu qabdanii bilbiluma ishii kana isinii keenya jechuudha. Namoonni barakata arganna. Dhukkubsataa tokko yoo qarqaarri waaqayyo bira arganna. Gaarummaadhaaf nu ta'a jettanii waaqa keessanitti abdattanii qarqaaruu barbaadda yoo jiraattan lakkoofsa ishiitiin maxxansine kanaan ishumarratti dawwalaatii yookiin sagaleedhaan qabaafi yoo daddaftee illee isinii deebisuu dhaabatte hin komatinaa daddaftanii maaliif nama dhukkubsateedha. Namoonni garagara bilbila ishii waan maxxanfamee jiruuf namoonni baay'ee waan itti barreessaniif daddaftee isinii deebisuu dhiisuu dandeessi. Guyyuma isinii deebisetti guyyaa lamatti sadiittis gaafa isinii deebisetti obsaan eegati. Akkaawuntii nuu kenni jedhaani akkaawuntii irraa fudhadhaatii waan dandeessan irratti buusaa fi akkasumas immoo jajjabeessanii si maddii jirra nuti shamarran mana madaamii obboleetti keenya jabduu keenya waaqayyo si fayyisa jedhaani akkasumas immoo waqtiin kun waqtii soomiti waqtii kadhannaati. Namuyyuu amantii qabdaniin bira dhaabadhaa kadhannaa keessaniin bira dhaabadhaa waaqayyo ishee fayyisu obboleetti keenya kana maatii isheetti galtee fayyitee immoo nama biyya biraallee ta'u deemmattee dalagattee of dandeessu waaqayyo ishee godhuun jedha.
amma garuu fayyaa isheetu dursaa qabeenyiin dhufa sin lufasii akka fayyitee nu dhaabbattee nagahaan hojjetachuu dandeessuu fi akka nagaan maatii isheetti galtee immoo yaallamtee waan yaallamtuun illee akka buusuu fi dandeenyu abdii sinirraa qaba. Akkaawuntii ishee ishumarraa fudhattu. Maaliif namoonni baay'ee yoo namoonni isinii kenne namoota irraa fudhatina. Bilbila ishee isinii maxxansina Dubaayin jiraatti koodii wajjin jechuudha lakkoofsa Dubaay isinii maxxansina kallattiidhuma lakkoofsa san irratti dawwaltanii ishee qunnamuu dandeessu jechaadha. Maaliif namni sobee maqaa isheetiin illee naggaadatuun dhabamu. Hattuun carraa akkanaa gaafa argatte itti fayyadamti namatti fayyadamuu dandeessi. Kanaafuu dogongortanii namoonni barbaade gareen karaa telegiraamii siifan kamaan ijaartee jirti waan ta'eef viidiyoo sana achirratti hidhattanii ilaaluu dandeessanii. Telegiraamii kiyya liinkii isaa piroofaayilii jala siniigaa jooyin gootanii telegiraamii koo jalaan illee na dubbistanii yoo jettan isiniifan teessisa jechuudha viidiyoo sanii akkasumas lakkoofsa obboleetti keenya. Isiniin qunnamsiisaa jechaadha. So kanaaf obboloota keenya wal cinaa haa dhaabbannu. Nuti warra madaamii mana madaamii jirru dhiphinni mana madaamii rakkoon mana madaamii hagam akka ulfaatu ni beekna. Adeemsa qufaan naqabe. So rakkoo kanan walii hoo hin hubanne ta'e eenyutu nu hubata yoo nu wal cinaan dhaabbanne feemasoonni biyya keenya jechuudha gaafa rakkoon tokko uumame mallaqaaf nu barbaadu malee gaafa rakkoon nurratti uumame namni nu dhaabbatu hin jiru shamarran keenya. Kanaaf obboleetti keenya kana waaqayyo ishee haa fayyisu bira dhaabbadhaa piliis waanuma qabdaniin jechuudha. Normaalii qaama uumamaatiin pireediin gaafa namatti hin dhufne karaa handhuuratiin gaafa sitti yaa'u akkamitti akka fayyadamtullee akkasi dhibu beeka. Of mee bakka san of buusaatii of ilaala. Baay'ee tokko hojii waaqaati kuni wanni godhanii jiru. Waaqayyo ishee haa fayyisu jedhanii kadhannaa godhuufidha. Ammoo akkammoo galtee yaallamtee fayyitullee waaqayyo biraa abdii qabna. Kanaafuu bira dhaabadhaa siniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo dhibee adda addaatirraa sinaa eegu nagaa biyya keenyaaf haa buusu jaalala nuuf haa kennu waraanni biyya keenyarraa haa badu biyyi keenya nagaa haa argattu dhibeen addunyaa irratti dawaa dhabe guutuun waaqayyo biyya lafarraa dhibee sanaa balleessu tokkummaa nuuf haa kennu jaalala nuuf haa kennu fayyaa nuuf haa kennu araara isaatiin nu haa mil'atu gooftaan keenya akka gaarummaa farjummaa isaatti nu haa yaadatu. Kanaafuu obboleetti keenya bira warroonni dhaabachuu dandeessan bilbila asumarratti diskiripshinii jalatti illee siniifan ka'a akkasumas taambina gubbaarra sinii ka'a achirraa iskiriinshoot godhadhaa siniin jedha galatooma.